jirra. Asoosamni mata dureen ishii Gumaa Jaalalaa jettu kun asoosama seenaa dhugaa irratti hundaa'ee barraa'e yoo ta'u, hamma xumura kutaa asoosamichaatti gammeetu waliin turtii gaarii qabaadhaa. Egaa barri isaa jaarraa hedduu lakkoofseera. Kan abbootii isaanii dhiisanii kan gandaa duukaa jiru kan eegalan tilmaamaan dhuma jaarraa 16ffaa ture. Beekaan dhalatee kan guddate Oromiyaa kaabaa aanaa darraa ganda biitee jedhamtu yoo taatu, annis kan dhalatee bara mootichaa Haile Sillaasee yookiin Jaanooyi jedhamee beekamu keessa waan ta'eef carraa barnoota argatee barachuu hin dandeenye. Beekaan magaala dheeraa yoo ta'u, rifeensa luuccaa qoma keessa ciisu ture. Egaa dhalatee hanga of barutti akkuma seera uumaa harka abbaa isaa obbo Ijaaraa fi harmee isaa addee Bashaatu Didaa irratti guddate. Haa ta'u malee Beekaan of baree jennaan abbaan isaa gorsaa fi ta'uuwwan uummanni kun keessa darbee fi itti jiraachaa jiru itti maatii kan inni guddise. Beekaanis ilma baadiyyaa waan ta'eef gaafa waggaa 5 guutu jabbii fi re'ootaa eeguun dabarse. Lafa itti jabboota tiksu kanatti hiriyoota umuriin isa gitan waliin shimala walirraa qoluu, gugsii fardaa, darba ulee fi bishaan daakaadhaan kan inni yeroo isaa dabarsu. Keessattuu bishaan daakin namni itti dhiyaatu hin jiru. Gaafa Beekaan bishaan seene namni bishaan keessa jiru hundumtuu maddiitti gureet bishaan daaka. Namni isa amanu hin jiru. Mogoris naannoo lafa dhaloota isaa waan ta'eef laggeen gurguddaa akka Mogee keessatti bishaan daakii waan bareef waan ajaa'ibatti daaka. Egaa Beekaan dhalootumarraayyuu nama booree waan ta'eef waan abbaan isaa jedheen hundaa garaattis qabachaa, aariinis waadamaa kan inni sarkaa gaammeerraa foolletti seene. Abbaan isaallee mootummaa darbaniif osoo hin jilbeeffanne yeroo isaa fuudhee Beekaatti kenne. Umurii isaa amma jiru kanarra ga'e. Maarree ilmi kan abbaa dhaalu yookiin kan abbaa caalu jedhama mitiiree Oromoon gaafa mammaaku. Beekaanis jibbuu abbaan isaa jara kanaaf qabu innillee osoo hin beekin keessa isaatti kalaqamee ittiin guddatee jira. Haa ta'u malee Beekaanis hiriyaa baay'ee jaalatu kan naannoo fi dhiigaan tokko ta'e tokko nama Goobanaa Ammayyuu jedhamu waliin ijoollummaarraa kaasee guddate. Isaanis yeroo sadarkaa dabbalummaa keessaa bahanii gara sadarkaa foolletti seenan akka Oromoo durii adamsa bosonuu fi kuruphee rasaasa moofaa fayyadamuun galgala tokko ajjeefataniit gara mana maatii isaaniitti galu. Beekaan har'aa gaafa sadarkaa foollee keessa jiru kan inni adamsuu akkasitti adamsuu eegaliif gaafuma ijoollummaa isaayyuu mukaa bifa qawweetiin bocatee baalatti qabee dhudhuu sanyii warra darroo, sanyii abbaa kiyyaa, ilma gootaa, ilma boorantichaa jedheet afaaniin jabboota eegaa watwaataa olee gala. Goobanaanis kan wal bare lafuma oolmaa jabboota kana eegutti ture. Amma immoo kan dur ijoollummaan itti oolan san har'aa bakka dhiirri ooluuf yeroon dirqamsiiftee jennaan qophii barbaachisu xumuruuf jiru. Amma lamaan isaaniiyyuu umurii waggaa 15 deemu. Haa ta'u malee nama waggaa 15 osoo hin taane dargaggeessaa waggaa 24 fakkaatu. Keessattuu Beekaan qomni isaa mukaa balbalirraa hojjetamu fakkaata. Rifeensi mataa isaa leenca mogor isa fakkeesseera. Barri kun bara mootummaa nama nyaataan sun yookiin dargiin itti turedha. Mootummaan Haile Sillaasees ammarraa bu'ee gara mootummaa afaan hin beekne kanaatti kan dabarse jaallatee osoo hin taane dirqamatti taanaani. Egaa uummata Oromoof baroonni darbanis baay'ee badaa ture. Kunis fooyyeen qabu albaatirraa ka'anii udaanirra taa'uu ta'ee jira. Uummattoota biyya kanaatiif homaa jijjiiramni hin jiru. Sanuu kan sanaa gadiitii jechuudha. Egaa sanyiin bofaas bofumaa jedhu mitiire. Inni duraan ture harkaa fi harma muree ilmoo daa'imaa fi haadha al takka bishaan barmeelti danfi keessa buusaa affeelaa turan. Seenaa cigaassaa akkasiitiin kan isaan saba kana gadarsaa fi ajjeesaa ragaan. Inni bineensi kunis waan kana gadii miti. Bara mootummaa kanaa hojii hojjechuu malee eenyuuf akka hojjetan maaliif akka hojjetan hin beekan. Maqaan Siraa Zamachaa jedhu itti mogga'ee namni hunduu gandaaf dafqee xuruureet kan inni galgala mana isaatti galu. Garuu kan nyaatu tokko
kan dafquu kan biraati. Isaanuma keessaa kan dubbiin galteef immoo humna dhabee osoo beekuu hojjetaa kan akka abbaa beekaa immoo harka kennuu dideeti jireenya bosona godhateet bosonuuf baala nyaachaa warreen kaaniif fakkeenya ta'a. Maal godhu bara sana osoo akka Oromoo durii gadaan buluun jira ta'ee kan humnaa fi lafa kennan osoo hin taane akka gadaa michillee biifolee muudanaatti faa diina ari'anii biyyaa baasu ture. Amma dubbiin faallaa taatee jirti. Gaabbiif eekeen duubaa deemti jedhu mitiiree gootonni kalee sun osoo har'a ka'anii nu arganii waa meeqanuun jedhu laata. Akkas jedheet dudubbata abbaan beekaa kophaa yaadaa yeelalaa ijaan samii ilaalee harkaan meeshaa isaa harka tokkoon qabee ajaa'iba dur ture sana yaadeet of ceebbayeet ofittis gaddaa ofittis immoo gammada. Isa diinaaf jilbeeffachuu dideetu isa gammachiisa. Isa immoo kophaa ta'ee namatti afurfatu dhabuu isaatu isa gaddisiisa. Jedhees immoo mucaa koo kan waan fedhes yoo ta'e seeraan guddisuun qaba jedhee abdii dura jirtu sana of duratti ilaalaa onnee ofitti toraa gammachuun of dabaala. Osuma yaadaa yeelaluu sagaleen akka gaabbii wayii gurra isaarraa dudubbata. Innis calliseet dhaggeeffachuutti ka'e. Innis gaabbii gootawwan kaleessaa fakkaata. Utuu waan jedhu tokko utuun kana beekee hin dhiisun ture. Ani Oromoodhaa mucaa mataan gaanfure. Warra budaa sunii warra hin beekne safuu du'eetan bada malee gootarraa takkaan hafu. Waan tokko yoo mayyakkee cubbuu silaan qabu goofan falmadhee lafa tokkootii diinni humaarraan qabu. Saree fi saruxee waan fakkeenya bineetti maafan dhiisa ture silaa'uu bakkeetti. Lafee ishee daaraa godheen foon ishee allaattii sooraa wayyoo guyyaa sanii adaraa lammii koo mee maalumaaf teessanii dhiiga koo baasaa lafee cabdee kaasaa jedheet dudubbataa ekeraan goota dhumanii. Beekaanis amma osoo hin beekin jireenya dargaggummaa keessa seeneera. Egaa seeronni uumaa waan nama dirqamsiisaniif dirqamee jiraachuun waan itti jiruuf innis osoo hin jaalatiin jaalalaa dureetti turaatiin qabameera. Dureettiin mucaa naannoodhuma isaa kanatti dhalatte yoo taatu mucaa simboo qabeettii fi mucayyuu maatiin ishee of beeku wayiiti. Maarree bareedina dureettii waanuma uumaan ishee tolchuuf guyyaa dheeraa itti fudhate fakkaata. Qalloo mudhiin sunsaa luuccaan mataa isheetii akka eega fardaa dheeratee mudhii ishee sunsa sana uffisee yeroo deemtu simboo caalmatti kennee fi akka jilbeeffatan nama godha. Gonkuun funyaan ishee utubaa manaa isa baaxii utubuuf dhaabbatu fakkaata. Guntuun harma ishee akka gaara gamaa gamaatti dhaabbatee bishaan gidduu yaa'u dhaabbatee nama qajeelchisa. Waanuma xiyyaaf qaramee fakkaata. Egaa bareedinni ishee akkamiin akka ibsantuu nama dhiba. Maarree kanumaa fakkaata. Kan beekaanis itti kufeef kufuu qofa osoo hin taane jireenyi itti cimtee hirriba erga rafee bubbuleera. Erga jaalala isheetiin qabamee oolee bulus itti dubbachuu waan hin dandeenyeef keessuma isaatti nyaatama. Silaas nama dhugaan jaalatanitti baafatanii dubbachuun baay'ee nama dhiphisa fakkaata. Dhiira mootummaan nama nyaataa sanaaf hin jilbeeffannetu har'aa jaalala dureetti rakkatee jilbeebbiin dhiphachaa jira. Seera uumaatu kan hundaaf akka harka kennu godhe. Yeroo fi haalli jiru hunduu dirqamatti taatee dirqama kanas fudhachuuf qophii ta'eera. Harmeen ishee adda toltuu tumsaas intala ishee kana baay'ee waan jaallattuuf waan isheen barbaaddu hundaa guutuuf dhamaatii. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko dureettiin gamboo ishee dugdarra buufattee gara bishaan laga isaanii haadha Beenoo jedhamtu bu'uuf saffisaan fiigaa jirti. Akkuma carraa ta'ee beekaan immoo lagaa uffata miiccatee rifeensa mataa isaa akka qeerrootti filatee hiriyaa isaa kan ta'e goobanaa waliin lagaa galaa turan. Ishuma arguuf lapheen isaa diw jechuu eegalte. Akka saayinsiin jedhutti dhaannaan laphee yookiin onnee daqiiqaa tokko keessatti al 72 rukutti jedhama. Garuu kansaa sadiin waan baay'ate fakkaata. Miilli sidhamee arrabni sagaadi'ame. Elaa arkitee goobana dureettii gaafa jedhuun goobanaan maarree yoo taate maal taate maalinni waan akkasii godhu jedheet golfaa keessaa fuudhe goobanaan. Hiriyyaa dhugaa yeroo namni dhiphina keessa jiru namarraa hira ture. Kun garuu faallaa ta'eet argame. Kanaafuu beekan baay'ee taare. Wayyoo yaa ilma boca ijaaraa jedhee harka qabee lafa inni
ofirraa gaddaa'ee harkisee kaasee dhugaadha ati maal beekta rakkinan keessa jiru maalitti quba qabda ollaan akkam bultee beekaa akkatti bule abbaatu beeka jedhu mitiiree garuu ati maalitti beekta waan Oromoon dubbatu kana jedhee aarii dura garaadhaa qabu dabarfate gobanaanis dubbiin isa itti toluu dideera garuu waan godhu waan hin qabneef inuma liqimsee waan jedhee dhoksuuf jecha waan jedhes dhoksuuf jecha bar aboo jaalala beekta ta'ee furmaatanaan barbaadaa ture yaa gobanaa jedheen beekan beenu egaa ni deemna amma jedheen gobanaan fuulli isaa akka ifu ta'ee garuu ammas onneensaa humna dhabdee erga tankaarfii sadi deemee ammas akka duraa sana miilli dhamuu eegale aboo garaa kutadhu kaa maali dhiirri akkas ta'uun ati nama miti yoon tala kana osoo hin gaafatiin galte abbaan kee ajaaraan sin dhashine jedheen gobanaanis suuta deeman suuta qoreen nama waraanti jedhu mitiiree jedheet onneesaa humna dhabde sanatti humna ture dabalees sodaa isaa ofirratti beeksuu hin barbaanne waan keessa jiru isaa fi waaqa uumaa isaa qofatu beeka ammas itti dideetuma miila isaa gara burqaa bishaanichaatti qajeelche yeroo achi ga'u dureettiin bishaan waraabdee xumurtee miila ishee loomii reefuu bilchaate fakkaatu sana dhiqachaa jirti duratti amma immoo lapheen isaa ittuu wagag jedhee akka naasuuti yeroo jettee isa ilaaltu ijji isaanii lamaan walirra bu'e innis ilaalee mataa gadi qabate isheenis maaliif dhufan jettee rifattee mataa ishee gad cabsitee akka rifachuu taate isheen duraanis argaa isaanii ni beekti waan ta'eef gamboo ishee dugda keessa buufattee qajeelte isaanis karaarraa guranii osoo itti dubbatiin callisaniituma dabarsan egaa bara durii sana warra ofiitu namaaf ilaalee kadhata malee hammi misirroon lamaan wal argan xiqqaadha safuun dur ture sun osoo har'as jiraatee maaliif haati manaa fi abbaan manaa mana murtiirra waloof bara safuun jiru nagaatu jira jaalalatu jira wal kabajuutu jira tokkummaatu jira waan keenyatu nu harka jira safuun ilmaan Oromoof dallaa yookiin tikseedha maarree gaafa safuu keessaa baane akka waan dallaa keessaa baanee fi ayyaantummaan keenyallee akka waan nurraa mulqamu beekuu qabna jechuudha barri sun baratti hangafni quxisuu dhaga'u akkasumas baratti quxisuun hangafaaf ergamu ture tolekaa daawwattoota gammeetuu fi kutaan tokkoffaan gumaa jaalalaa asumarratti xumura kutaa lammaffaatiin hanga walitti deebinutti nagaannaa turaa horaa bulaa deebanaa gammeetuu biidha Oromiyaarraa